akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa galata waaqayyo. Na arra waan nan gara keessan dhufee fi wantoota muraasaadha innis maanni almost YouTube ko akka YouTube banamee jiru argitaniitu video maal irratti post nan godha. Sanaa fi namoonni subscribe na godhan thank you so much. Amma almost tokkuma tokko gadeen jiraan saafi utuun sin galateeffate yoo hin darbin natti tolu. Thank you galatoomaa jechuun barbaada. Inni lammaffaani yoo YouTube ko subscribe godhanii monetize ta'e wantoota gurguddaa sadii ta'a. Tokko YouTube irraan ta'a, lama galiina anatu miliyooneera ta'a, sadii anatu miliyooneera ta'a. So wanti isin irraa eegamu subscribe, like, share gochuu yeroo ta'e appii qabdan fakkeenyaaf messenger, telegram, every wanta fayyadamtan qabeena support na godhanii tura. Inni biraani yaa YouTube da monetize ta'e galii gaarii argamsiisaati is very dhaabbata bareedaadha yookaas immoo madda galii gaarii waan qabuuf ismaa'e fedhii gosa guddaadha waan ta'eef support na godhaa isiniin jechuun barbaada. Daataa isin jala nyaatuun qabu time keessanii fixuu balaansii keessatti miidhaa waan hin qabaanneef miidhaa isin irraan geessuu hin qabu. Namoonni YouTube'dhaan baay'ee YouTube'dhaan success ta'uun it is very hard baay'ee cimaa. Garuu immoo success inumaan ta'a ittiin namni milkaa'a. Amma kanaaf subscribe godhaa monetize gochuudhaaf time qofaadha. Timing kun it is very baay'ee dudduuba waan jiruuf akka narcana dhaabbattanii akka na gargaartan akka na jajjabeessitan upload abdiin qaba. Isiniin jaalladha. Subscribe jettu na like yoo gootan immoo na carraan videoon kun namoota baay'ee bira gahuuti baay'ee bal'aa waan ta'eef isas akkasini na gargaartan I hope. Please subscribe, like, especially subscribe, like yoo gootan immoo baay'inaan videos viral akka waan guruuf akka namoota bira gahu YouTube ni si algoritmiin akkaan videoon tokko like over liking gaatu baay'atu akka uummatni namoonni baay'een ilaalan waan guruuf sun immoo YouTube koteeti baay'ee gaariidha because YouTube tokko subscribe liking gaafatti baay'atu carraan namoonni ilaalu isaa baay'ee fuula irratti achas waan dhufuuf algoritmiin videoon kun gaariidha quality interest fedhiin namoonni video kana ilaaluuf qaban bal'achaa waan deemuuf like gaafa gootu maaloodha videoon kun jedhee namni fedhiin video sana ilaalu nama baay'ee bal'achaa waan deema. So wanti daqiiqaa dheeraa miti almost 3 minutes 4 minutes kana daqiiqaa 3 5 waan akkasii waan ta'aniif isinitti cimu akkasin daqiiqaa 5 daqiiqaa saa tokko immoo ilaaltanii video ko saamii dhooti. Na challenge tokko qaba hamma YouTube ko monetize dhooti areeda kana muradhu. So after that arra kaatanii video ko saatiin namatti kaatanii jechuudha. Akkasin like share subscribe kana roobsan abdiin qaba. Isinin jaalladha isin jaallatamtoota.